hordoftoota amantaa musliimaa maraan bakka jirtanitti irra deebi'uudhaan Eid Mubaarak isiniin jenna. Aniif jecha Eidni Itoophiyaa bareeda. Muhammad Al-Arsi maalirraatu akkas jedhamuu danda'e? Isiin gosomatti gosoma keessanitti rakkoo hin qabnu hin jennee hin waakkannu. Rakkoon ima jirti. Itoophiyaan biyya yaani mana balbala hin qabnee miti. Itoophiyaan balbala qabdii, ummata qabdii, rabbiin qabdii. Dhimma hidhaa Abbayyaatiin wal qabsiistee falmii jalqabdeettiin si deebisa gara dudduubaatti maalirraa jalqabde dhimma Itoophiyaa kana dubbachuu? Ajindaan odooman jechuudha. Nu maaliif ajindaa biyya isaanii sanitti hin dhumne? Laayikiin dura ustaadni maan naan jedha eeggadhu nama miliyoona 600 silaalaa jira. Wallaahi lubbuun tiyya akkanatti dhoyti. Miidiyaaleen afaan gurguddaa akkasii kanneen akka afaan Arabaa, afaan Ingiliziitiin hojjechuun isaanii bu'aa maalii qabattee yaadda? Namni afaan Oromoo haasa'u. Addunyaa keessa faca'anii jiru. Addunyaa keessa faca'an. Dhugaadha nu miliyoona 100 malee maali faayidaan yoon ofumaa walitti haasa'ini? Finfinnee keessatti bakkuma itti dorgomtee mana maree keessa galtetti rakkoowwan hedduun ni ka'u keessattiyyuu sabaan. Saba Oromootiif saba akkasii. Saba kennaan namni martinuu saba ofiitiin hin boona. Malee hin boona jechuun saba bidhaa jibbina jechuu miti. Nama ka nu kabajne seera qabna.